Koreeniidoo tawarraaqsaa Iraan aleellaa misaayilaa waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu irratti xiyyeeffate raawwachuu beeksise. Hireen isaanii ammallee ifa akka hin taanes labseera. Humni waraanaa Iraan ibsa galgala kana kenneen misaayila Kaabir jedhamu fayyadamuun waajjira muummicha ministeeraa yakkamaa jedhee ibse haleeluu fi akkasumas mana jireenyaa ajajaa humna qilleensaa Israa'el irratti dhukaasuu himeera. Haleellaan kun qaama duula marsaa kurnaffaa ta'uun labsameera. Inni kun waa'ee miidhaa fi balaa gahee boodarra kan ifoomsu ta'uu ibsuun mirkanaa'uu dhabuu fi dambalii rifaatuu naannoo cimsuu ibseera. Tarkaanfii guddaan kun waraana waloo Ameerikaa fi Israa'el sanbata ganama jalqaban hordofeetti. Daalonni Iraan akka jedhanitti haleellaan kun ajajoota waraanaa olaanoo fi hoogganaa warraaqsa Islaamaa Alii Khamenei ajjeesuun haleellaa iddoowwan waraanaa fi siivilii guutuu biyyattii keessatti raawwatameef haaloo ba'uudha. Iraan haleellaa misaayilaa fi diroonii gadi fageenyaan naannoo Israa'el to'attee fi buufataalee waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa irratti raawwachuun deebii kenniteetti. Haaloo ba'uun kun haga barbaachisaa ta'etti akka itti fufuuf wallabdeen kun akkamitti akka xumuramu murteessuu kan danda'u Teheraan qofa ta'uu labsiteetti. Gama biraatiin ittisni qilleensaa Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-15 naannoo daangaa Kuweetitti kuffisuu beeksiseera. Akka buufanni ittisa qilleensaa Iraan jedhutti yoo ta'e xiyyaarri kun dachee Iraan rukutuuf osoo yaaluu caccabaan isaa Kuweet keessatti kufeera. Aangoonni Kuweetis jeettiin tokko haleelamee kufuu mirkaneessaniiru. Kanumaan osoo jiru Veenatti wallabdeen dirree dippiloomaasii babal'ateera. Dhaabbata eejensii atoomikii idil addunyaatti ambaasaadarri Iraan Riizaa Najaafii haleellaa haaraa Ameerikaa fi Israa'el dhaabbata niikularaa Naataanz irratti raawwatan akka balaaleffatu gaafataniiru. Kana gochuu dhabuun amanamummaa dhaabbata eegduu kanaa daram kan miidhu ta'uu akeekkachiiseera. Yaa ta'u malee daarektarri olaanaan atoomikii idil addunyaa Raafaayel Giroosii dhaabbilee niikularaa Iraan irratti miidhaa guddaan akka ga'e wanti ifa ta'e hin jiru jedheera. Waljijjiirraan misaayilaa cimuun lubbuun namoota siivilii baduuf wallabdeen dippiloomaasii gadi fagaachaa dhufuu isaatiin lolli Iraanii fi Israa'el Ameerikaa gidduu jiru marsaa balaa fi tilmaamamuu hin dandeenyetti ce'eera. Early on Saturday. Earlier, U.S. President Donald Trump said the strikes targeted Iran's nuclear facilities and military. Oh my God.